Harka fuunee kamoltan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu galgala kanaa kan isinitti himu ani Lammii Sireetii jalqaba irratti hangafa oduu dursuutiin jalqaba. Kabaja ayyaana Irreechaa baranaatiif dhalattoonni Oromoo biyyoota garaagaraa jiraatan gara biyya seenaatii jiran. Dhaabbanni Omni Polo jedhamu xayyaara moodeela L410 NG Itoophiyaaf dhiyeessuuf ja'ame. Gareen Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa Pirezidaantii Waldaa Kubbaa Miilaa biyya Kaameruun adabuu beeksise. Gareen hidhattoota Yaman Huutiin Israa'el irratti haleellaa cimsuuf dhaadatanii jiran. Kunneen hangafoota oduutii gara bal'ina oduutii dabarra. Ayyaana Irreechaa bara 2017 fulbaana 25-26 dura duubaan horaa Finfinnee fi hora Harsadii irratti kabajamu irratti hirmaachuuf dhalattoonni Oromoo biyyoota garaagaraa jiran gara biyya seenaatti jiran. Torban jala bultii ayyaana Irreechaatti dhalattoonni Oromoo biyya garaagaraa biyya seenaa hoggaa ta'u biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaatti keessummoonni ayyaana Irreechaa irratti hirmaachuuf gara biyya seenan magaalaa Moyaaleetti simatamanii jiran. Haaluma kanaan dhalattoonni Oromoo Ameerikaa kutaa garaagaraa jiraatan ayyaana Irreechaa kan bara 2017 irratti hirmaachuudhaaf beeksisuun ni yaadatama. Dhaabbanni Omni Polo jedhamu xayyaara moodeela L410 NG Itoophiyaaf dhiyeessuuf ja'ame. Bal'ina oduu tanaatiif ammoo Tsiyoon Gurmuu dabalata qabdi. Dhaabbanni Riippaabilikii kan ta'e Omni Polo xiyyaara xiqqoo L410 NG jedhamtu gabaa Itoophiyaaf dhiyeessuuf akka ta'e abbaan taayitaa Siivil Aviyeeshinii Itoophiyaa beeksiseera. Xiyyaarri ammayyaawaan dhaabbatichi Itoophiyaaf laate kun imaltoota fe'uu fi geejjiba meeshaatiif kan oolu ta'uun ibsameera. Akkasumas xiyyaarri kun imaltoota 19 fe'uu kan danda'u yoo ta'u, sagantaan xiyyaara kana beeksisuu fulbaana 30 bara 2017 Finfinnee Hoteela Iskaayilaatitti kan gaggeeffamu ta'uutu ibsame. Ibsa kana irrattis Itoophiyaatti ambaasaaddarri Riippaabilik Cheek Mister Mirosolv Koseek, Daayirektara abbaa taayitaa Siivil Aviyeeshinii obbo Geetaachoo Mangistee, hojii gaggeessaa garee daandii qilleensaa damee daldalaa obbo Lammii Yaaddichaa fi abbootiin qabeenyaa biroo argamaniiru. Obbo Geetaachoo Mangistee haasawaa taasisaniin taateen kun hariiroo biyyoota lameen gidduu ture daran kan cabsuu fi hariiroo gama daandii qilleensaatiin taasifamuuf karaa kan banu ta'uu himaniiru. Akkasumas taateen xiyyaaricha beeksisu kun sochii turizimiitiif haala kan mijeessu ta'uu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Gareen daandii qilleensa Itoophiyaa fi abbootiin qabeenya dhuunfaa xiyyaara kana bitachuuf fedhii agarsiisuu isaanii himameera. Abbaan taayitaa Siivil Aviyeeshinii Itoophiyaa buufata xiyyaarota xixiqqoo qubachiisuuf oolan 21 ol ta'an kutaa biyya garaagaraa keessatti ijaarsisaa akka jirus ibsameera. Taateen kun turizimii si'eessuufis akka ta'e ibsi kennameera. Gareen Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFAan Pirezidaantii Waldaa Kubbaa Miilaa biyya Kaameruun taphataa urjii kilabaa Baarseloonaa kan duraanii kan turan Saamu'eel Eetoo naamusaa fi qajeelfama cabse jechuudhaan adabuu beeksiseetii jira. Saamu'eel Eetoon naamusa badaa agarsiisuu fi ulaagaa qajeelfama FIFA cabse jechuudhaan baatii jaaf kan adabee fi taphattoota garee biyya Kaameruun taphaa dubartootaa fi dhiirotaa taphatamu irrattis akka hin hirmaanne dhoowwuu beeksisaniitii jiran. Haleellaa sanbata dabre Israa'el Yaman irratti raawwatteen haleellaan hidhattoota Huutirra gahuu himuudhaan haleellaa Israa'el raawwatteef deebii kennuuf gareen hidhatee loluu kan Yaman gareen Huutii waraana Israa'el irratti haleellaa akka cimsan dhaadataniiti jiran. Israa'el haleellaa qilleensaa 17 raawwattee bu'uuraalee misoomaa biyyattii irratti raawwachuudhaan namoota 5 ajjeesuu fi 57 madeessuunis ibsameeti jira. Israa'el ammoo gama isiitiin haleellaa shororkeessota irratti raawwachuu eegaltee cimsitee kan itti fuftu ta'ullee beeksifteeti jirti. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kana hangammaatti hordofaa turtanii qophiilee GMN hafa wajjin turtii gaarii isiniin jenna.